Halillaawwan boombii US boodas buufata gabbisa niwukileeraa ishee keessaa isa tokkotti yuuraaniyamii gabbatee lafa jalatti fagaatee dhokfame qabaachuu hin haftu jedhame. Galaanaa Balaay bal'isee isinitti hima. Qondaalli olaanaan mootummaa Israa'el tokko gaazexeessitoota US'tti akka himanitti buufataalee Iraan 3 US leelte keessaa tokko keessa yuuraaniyamii gabbate Iraan deebistee argachuu ni dandeessi. Qondaalli olaanaan Israa'el kun akka jedhanitti yuuraaniyamii buufata Isfahaan keessa jiru qaqqabuun baay'ee rakkisaa akka ta'ee fi Iraan yuuraaniyamii kana argachuuf yaalii yoo goote Israa'el deebistee haleellaa gaggeessuu akka dandeessu akeekan. Trump irra deddeebiin haleellaa humni qilleensaa isaanii buufataalee niwukileeraa Iraan irratti gaggeessan gabbisni niwukileeraa Iraan guutummaan manca'uu ibsanitti ture. Iraan kaayyoo boombii niwukileeraa hidhachuu akka hin qabnee fi yuuraaniyamii gabbisuun ishee kaayyoo nagaaf akka ta'e irra deebiin hawaasa addunyaaf ibsaa turte. Qondaalli olaanaan mootummaa Israa'el maqaan akka hin dhaamne barbaadan kun garuu Waashingtanitti miidiyaaf ibsa yeroo kennan yuuraaniyamiin Iraan gabbiste harki caalaan buufata niwukileeraa Isfaan keessatti ammallee lafa jala gadi fagaatee awwaalamee akka jiru odeeffannoon tikaa qabatamaan akka jiru himan. Iraan yuuraaniyamii gabbate osoo hin manca'iin lafa jalatti hafe baasuuf yaaliin gootu kamiyyuu ija Israa'el duraa akka hin dhokannes dubbatan. Haleellaa Israa'elii fi US buufataalee niwukileeraa Iraan irratti ji'a waxabajjii keessa gaggeessaniin dandeettii gabbisa niwukileeraa Iraan waggaa 2 boodatti hambisuu amanti Israa'el. Tiraamp fi qondaalonni isaanii garuu bu'uuraaleen gabbisa niwukileeraa Iraan guutummaatti manca'eera jedhanii amanu. Dubbii himtuu White House kataan Ann Kelly ibsa miidiyaalee US'if erganiin akkuma President Trump si'a hedduu jedhan Opereeshiniin Midnight Hammer bu'uuraalee niwukileeraa Iraan guutummaan mancaaseera. Gaggeessummaa murteessaa Tiraampiif galannaa ta'u guutummaan addunyaa amma yaaddoo niwukileeraa Iraan irraa nagaadhaa jette. Tilmaamni tika US ka President Trumpiif qondaalonni US jedhaniin addatti miidhaan buufataalee niwukileeraa Iraan irra ga'e akka jedhame akka hin taane akeekee ture. Haleellaa gaggeeffameen buufataaleen niwukileeraa Iraan baay'ee miidhamaniiru. Garuu immoo guutummaan akka hin mancaane xiinxalli tikaa US ka dhoksaan miliqee bahee ture akeekee jira. Gaggeessaan ejensiyaa anniisaa atoomaa addunyaa Rafael Giroosi miidiyaa US michuu BBC ta'e CBS'tti akka himanitti buufataalee niwukileeraa Iraan irra miidhaan guddaan ga'us ammayyuu buufataaleen kun bakki miidhaan irra hin geenye jira. Iraan karaa kamiinuu haaloo jiruun meeshaa gahaa bitattee lola waan lamaffaa bana deemaniif qophaa'uu qabdi. Lammataan guyyoota darban keessa dhimmi Adamoo seeraa gadamsa baddaa mata duree haasaa miidiyaa hawaasaa ta'ee tureera. Adamoo gadamsa baddaa seera qabeessa ta'e tokkoof kaffaltiin gaafatamu $15,000 akka ta'es ibsame. Dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaatti ogeessa misoomaa fi itti fayyadama bineensa bosonaa kan ta'an obbo Ashannaa fi Mangistuu Adamoon kun haaraa akka hin taanee fi adeemsa isaas waayila koo Habtaamuu Xibabuutti himaniiru. Adamoon seeraa kun waggaa dheeraa kan waggaa 20 kan caaludha. Erga eegalee jira. Waggaan bineensi illee dabalaatuma deema malee xiqqaachaa hin jiru. Mee keessattuu akka naannoo Oromiyaatti iddoowwan akkamiitti kan adamoon seeraa kun adeemsifamu? Adamoon seeraa kun kan adeemsifamu iddoo adamoo bineensa bosonaa hunting areaadha kan jedhamu control hunting areaadha. Iddoo kophaatti paarkii keessaa miti iddoo hunting area kan jedhamu keessatti daangeffamee hawaasa to'annoodhaan to'atamaa uummanni naannoo isaanii to'achaa bineensa kunuunsaa irraa fayyadamaa kan eegaa jiranidha. Waggaan Oromiyaa keessatti bineensa baay'eedha kan gurguramaa jiru jechuudha. Meetarii gosoota bineensotaa adamoon seeraa kun eeyyamamuuf isaan kam akka ta'an natti himuu dandeessu? Oromiyaa keessatti gosoota bineensa bosonaa hedduudha kan eeyyamamu. Isaan keessaa isaan indamikii kan ta'an bineensota 3 indamikiin kan gurguramaa jechuudha. Gadamsa baddaa tokko jira. Bosonuu jaldeessa daabee kan cilaadaa baabul kan jedhamu kana. Isaan kun indamikiidha biyya keenya malee itti biraan jiranii. Isaan irratti immoo daddabalatee bineensa komanii kan ta'an immoo akaakuu bineensaa gara 30 ta'an kan gammoojjii fi kan baddaallee dabalatee bakka tokkotti kan raawwatamu. Ulaagaan bineensi tokko itti adamfamu kootaa isaa irratti hundaa'ee toli. Waggaa 3 yommuu tokko kan lakkaa'amu kootaan kan kennamu fakkeenyaaf iddoo adamoo bineensa bosonaa baay'eetti argamu abbaa shabbaa kan jedhamu tokko bineensa gadamsa baay'ee qaba. Waggaatti 6 kan adamfamu lakkoofsa irratti hundaa'ee toli. Hamma qabnurraa hammana gurgurraa akka hin banne illee haala saayinsiisaa eegee sustainable ta'eetoo kan ittiin deemu qaba jechuudha. Akkamitti filatamu bineensonni adamsaman kun?
meeshaa baay'inaa kan jedhamu tokko hin qabna. Dhiyeessumaan fageenya irraa laalleetoni caafiin isaa yoo addaate dulloomeera jechuudha. Addeessuun isaa kan mul'isu dulloomina isaati. Kan gurguramu immoo bineensi dhiinchiin isaa 29.5 ol yoo ta'e gurgurama jechuudha. Inni sun dulloomuu isaati kan beekamu. Kanaafuu waggaa tokkotti gadamsa baddaa ja'a qofatu adamoo seeraa kanaaf heeyyamama jechuudha akka naannoo Oromiyaatti. Lakki akka naannoo Oromiyaatti osoo hin taane iddoo adamoo bineensa bosonaa tokko innis kan Baalee keessatti kan argamu tokko jira. Iddoolee adamoo gara 23 kan ta'uu qabna akka Oromiyaatti. Isaan keessaa iddoon fankishonaalii ta'ee itti hojjetamaa jiru iddoolee adamoo gara 18 ta'an. Gadamsaa qofaa miti akka bineensa hundaa. Amma garuu bara kana keessa haalli nageenyaa xiqqoo ishee waan rakkiseef gara iddoolee adamoo 12 amma kan hojjetan jiru jechuudha. Gadamsi iddoowwan adamoo meeqatti kan adamfamu? Gadamsi iddoolee adamoo 5tti gurguramaa jira amma sa'aatii kanatti jira. Gadamsi tokko qarshii doolaara 15,000 kan gurguramu. 15,000 kana keessa immoo parsantiin 15 kan federaalaati. Parsantiin 60 immoo uummataaf kan qoodamu. Parsantiin 40 immoo kan dhaabbata keenyaati. Akkuma beekamu yeroo ammaa tana Oromiyaa iddoolee garaagaraa bosona garaagaraatti kennamoo fi wanni kan gurguraa jirus mootummaa walii fi hawaasa uummata wajjin garuu galii guddaa kan galaa jiru mootummaadhaa fi mootummaa federaalaati. Uummatichi qabaa jiru parantaa 10 irraa argata. Magaalaa Shaambuutti dhalattee guddatte amma yuunivarsiitii Jimmaa kooleejii qonnaa fi fayyaa beeladaatti barsiistuu fi qorattuu ta'uun tajaajilaa jirti. Deeggarsa baankii addunyaan biyya Ingilizii yuunivarsiitii Greenwich akkasumas Naayijeeriyaa Baayeroo yuunivarsiitii Kaanoo jedhamutti barachuun digirii 3ffaa argatte. Qonnaan bultoonni akkamiin jijjiirama haala qilleensaatti madaquun oomishaa fi galii isaanii fooyyeffatu kan jedhuun qorannoo gaggeessiteetti. Kanaanis yuuniskoon ishee badhaaseera. Hojiin ishee gaazexoota biyyoota Afrikaa kanneen akka Naayijeeriyaa irratti baheera. Waa'ee qorannoo ishee waa'illi keenya Warqinaa Dirribsaa dubbiseera. Qorannoon kiyyaa naannoo haala qilleensaa fi jijjiirama qilleensaa ilaalchiseeti. Kanaan wal qabatee akkamitti qonnaan bultoonni gara tarsiimoo furmaata jijjiirama qilleensaa fi balaa gogiinsaaf rooba cimaa dandamachuun fayyadamummaa nyaataan isaanii dabaluu danda'a mirkanaa'uu danda'a kan jedhuun qoradhe. Qabxiileen ijoo qorannoo kootis tarsiimoo haala qilleensaa dandamachuu kanneen akka crop diversification, small scale irrigation kanneen kana fakkaatan fayyadamanii food security isaanii dabalu kan jedhuun qoradhe. Qonnaan bultoonni kanneen amma meeshaan godhe fayyadamanii tarsiimoo fayyadamummaa nyaataan isaanii baay'ee dabalee argame kana fakkaata. Qorannicha hawaasa naannaa kam jiru irratti taasistanii tarii naannaan sun immoo maaliif filatame? Qorannicha kan inni taasise naannoo godina Shawaa Bahaa naannoo Fantaalee Gosaatti jedhaman irratti naannoo kana kan inni filadhee fi akkuma biyyaatti naannoowwan kunneen fayyadamummaan nyaataa isaanii baay'ee gadi bu'aadha jedhamanii galmaa'anii jiru. Kan biraa gogiinsaan yeroo baay'ee rukutamanii jiru waan ta'eef kana qorannoo koo adeemsa. Tarii deemsa qorannoo keessanii keessatti kan hubattan qotee bulaan keenya gaafa oomishu rakkoo guddaan argitan maalidha? Rakkoon guddaan qonnaan bultoonni keenya fees gochaa jiran tarsiimoota haala qilleensa dandamachuuf fayyadaman kana fayyadamaa hin jiran. Qonnaan jijjiirama qilleensaatiin baay'ee affeektas ta'a. Kanaaf immoo maal gochuu qaba qonnaan bulaan tokko jijjiirama haala qilleensaa kana fayyadamuuf maal gochuu qaba kan jedhu tarsiimoowwan adda addaa kana fayyadamuudhaan itti fayyadamummaa nyaataa isaa dabaluudha qaba. Addaabti godhee jiraachuudha qaba. Kanaafi kanadha fayyadamaa hin jiran qonnaan bultoonni keenya. Inni kan biraan income diversification kan jedhamu jira. Galiin isaanii entirely qonna irratti qofaadha. Qonnaan kun baay'ee climate change'dha kanaan baay'ee miidhamaa jira yoo jenne maal gochuudha qabu galii isaanii akka dabalu gochuu kan soorsii galii adda addaa qabaachuudha qabu. Rakkoowwan kunneen baay'ee mul'atu qonnaan bulaa irratti. Utuu kana fayyadamanii addaabti gochuu danda'u jijjiirama qilleensaa kanarree waliin jiraachuu danda'u yoo galiin isaanii dabale haala salphaadhaan fayyadamummaan nyaataan isaanii dabalaa jechuudha. Qorannaan akkuma biyyaatti gaggeeffamu sadarkaa sheelfitti tafa komii jedhutu jira. Qorannoon kan keessan kun sadarkaa kamirra jira? Qorannoon kun gaazexaa fi miidiyaa adda addaa irratti Itoophiyaa dabalatee biyyoota kanneen akka Keeniyaa, Naayijeeriyaa biyyoonni kunneen illee gaazexaa fi miidiyaa isaanii irratti illee dhufaniiru. Maaliif biyyoonni sabsaaraan Afrikaan jedhaman walumaa galatti qonnaadhaan bulu. Wal fakkaata waan ta'eef akka modeelaatti kana fayyadamaniiru. Biyya keenya irrallee darbee impaaktii akkanaa uumaa jira.
kan biraa COP29 Azerbaaijaanitti climate change summitiin bara darbee ta'ee ture. Isarratti illee gaazexaa irratti maxxanfamee ture. Akka qorattuutti barsiistuutti akkasuma akka dubartii tokkootti qorannoo gaafa gaggeessitan bu'aa bahii akkamii dabarsitan? Dubartii waan taaneef, haadha waan taaneef, haadha manaa waan taaneef kaayyoo keenya akka nuti galmaan hin geenye kan nu godhu homtiyyuu hin jiru jedha. Jireenya koo keessatti kan chaalenji na godhu ispeeshaalii yeroon PhD baradhu dahee ja'a ture. Sanaa booda PhD kana apply godheen ture nan argadhe. Akkam godheen deema daa'ima xiqqoo kan akkam godheen gara deemuu qaban ture. Akkamittiin deemuu danda'ee baay'ee rakkoo guddaa keessan ture. Garuu abbaa manaa sappoortiif ta'e nan qaba. Firoota illee nan qaba. Mala adda addaa fayyadamuun mucaa koo ja'a haadhisee deemee dhaqee barumsa koo baradhee xumuree dhufee daa'imti kiyyas guddattee amma keejii tuutti dabartee. Kan turtii viizaa lammiilee Itoophiyaaf kennitu waggaa 2 gara baatii 3tti gabaabsuu ibsite. Ameerikaan yeroo viizaa lammiilee Itoophiyaatiif kennaa turte kan waggaa 2 turu amma baatii 3tti gadi buusuu beeksifteetti. Imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu beeksisa har'a adoolessa 10 2025 toora feesbuukii isaa irratti maxxanseen sababa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa jijjiirama imaammataa baaseen iyyattoota baqattoota hin taane irratti murtee darbe ta'uu ibseera. Kana malees viizaa kanaan dura kennamuun yeroo garaagaraatti seenanii bahuun kan danda'amu yoo ta'u amma garuu yeroo tokkicha qofa kan ittiin seenamee bahamu single entry taasifamu beeksisni kun dabaluun ibseera. Akka imaammata ministeera dhimma alaa Ameerikaa haaraa kanaatti adoolessa 8 2025 irraa kaasee hojiirra kan oolfamu yoo ta'u garuu ammoo viizaa yeroo kanaan dura argatame kan hin ilaallanne akka ta'e dabaluun beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa biyyoota Afrikaa kan akka Naayijeeriyaa fi Gaanaa irratti haaluma wal fakkaatuun turtii viizaa imaltoota baatii 3tti gabaabbachuu kaleessa beeksisuun isaa ni yaadatama. Haaluma kanaan lammiileen Naayijeeriyaa fi Gaanaa gara Ameerikaatti imalan irratti jijjiirama turtii viizaa fi haal duree irratti jijjiiramni taasifameera. Sababii amma Ameerikaan imaammata viizaa ishee irratti jijjiirama taasifteen wal qabate namoonni barnoota daawwannaa akkasumas hojiidhaaf gara Ameerikaa deeman hundi viizaa baatii 3 qofa argatu. Kana malees viizaan isaan argatan kan yeroo tokkicha qofaaf biyyattii seenuuf isaaniif hayyamu ta'a jechuudha. Jijjiiramni imaammata viizaa Ameerikaa kun bulchiinsa Tiraampiin kan hojiirra oolfame erga waxabajjii 12 lammiilee biyyoota 12 kanneen nageenyaaf yaaddoodhaa jedhe irratti dhorkaa kaa'uu beeksiseen boodadha. Tigraayitti argamuu masooboon ji'oota 2 darbaniif oomisha dhaabee jira. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa obbo Kibraab Tawalda sababni warshichi hojii dhaabeef hawaasni naannichaa fayyadamaa hin jirru gaaffii jedhu kaasuu isaaniin akka ta'e BBC'tti himaniiru. Bakka galteen oomisha simmintoo irraa dhufutti dhukaasni fanjii jireenyaaf isaan yaaddessu hawaasni naannoo himataniiru jedhan obbo Kibraab. Zibaan Kwari Saayit lafa galteen simintoo irraa qotamu irratti hawaasni gaaffii qaba. Naannicha irraa nu kaasa gaaffii jedhu waan qabaniif wal dhibdee waan jiruuf warshichi oomisha dhaabe. Sababa biraan qabu. Hojii erga dhaabee baatii 2 darbeera. Kanaaf furmaata kan kennu mootummaadha. Qaamota mootummaa dhimmi ilaallatu wajjin dubbachaa jirra. Dhimma adeemsarra jiru akka ta'e hawaasnis ni beeka. Mootummaa wajjinis walitti dhiyeenyaan hojjechaa jirra. Yeroo dhiyootti rakkoonni furama jennee yaadna. Hojjettoonni mindaan kaffalamaafii jira. Warshichi guyyaatti simintoo kuntaala 60,000 ta'u oomisha ture. Kanaaf oomishni hanga kanaa adda citeeraa jechuudha. Warshicha caala sochii hawaasa irratti dhiibbaa uumutu rakkoo guddaadha. Waldhibdee hoogganoota boordii gidduutti uumameen hojii dhaabe inni jedhamu dogoggoradha. Hojiin kan dhaabate baatii 2 duradha. Hooggansi boordii haaraan fudhatama kan argate waxabajjii 13 boodadha. Ta'us wanti siyaasaa keessa hin jiru. Hawaasni gaaffii gaafachuu erga jalqabee bubbuleera. Hojii dhaabsisanii gaaffii gaafachuun sirriidha moo miti ka jedhu waan biraati. Hawaasni gara lafa hojii dhufeeti hin hojjetiin jedhe. Wal dhibdeen ka'uun ijaa irra hin jirreef warshichi hojii isaa kan dhaabe. Hawaasni gaaffiin keenya osoo hin deebiin hin hojjetinaa jechaa jira. Naannoo kanarraa ka'anii akka beenyaatti Maqalee galuu barbaadu. Kun ammoo masooboo waliin kallattiin